hordoftoota fi kabajamtoota jaalatamtoota kiyyaa isin jaalladha waan ajaa'iba. Maashaallah tabaarakallah la hawla wala quwwata illa billahil azim. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ashama harkatuni Oromoo kooguutu jirra jechu amantiidhaan gandaan ofu eessa waliin qoqqoodi roobaa fi laggeen bahaara gaara ce'ee kabajaa fi jaalalli kiyya isin haa qaqqabu isiniin jedha. Har'a challenge ajaa'iba qabattee isiniif dhufe. Tokkoffaa challenge roobaati. Bu'aa faayidaa fi akkasuma ammoo waan barnoota namaa ta'u jajjabina illee namaa ta'u of keessaa qaba. Rooba ni beekanii sagalee roobaa normaala waraabellee irratti godhuun natti toluu didee hedduu miidhagaadha. Tokkoffaa irratti asumaan warroonni biyyaalaa jettan daawwadhaa. Lammaffaa irratti barnoota jechuun isin caalaa beekeetiin miti mala wayii kana dhufe yookiin ammoo duraanis fayyadamuu dandeessanii warroonni hin beeknellee asumaan irraa haa barannu isiniin jira. Dhugaa rabbii dubbachuuf bishaan erga na jalaa badee torbaan geessee jirti. Akkasuma immoo haala jireenya bifa maaliin gara biraa eessaatiin ni hidhaalee dhiqanna. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa jaalatamtoota kiyyaa mee maal akka waliin hojjennu rooba kanaan waluma hojjetan laallu ta'a. Bishaan baddee haala salphaa ta'eef karaa salphaa taheen jechuudha hiqaa rooba keessa taa'ee dhiqee viidiyoo isinii waraabee chaalenjii ajaa'ibaa isiniif godhuu hedha. Yeroo sanitti haasoyni an godhe guutumaan gootutti sababa roobaa hin dhageessisuu rooba baay'ee bareedaa tahee fi akkasuma immoo gaarii ta'e roobee haga biyya galee jechuudha. Roobni guddaan akkanatti magaalaa hin jiraadhutti roobee jalqabaatiidha. Mee hundi keessanuu asuma waan hedduu wal wajjin taphataa waan hedduu wal wajjin haasaa hanga xumuraatitti viidiyoon kun hedduu bareedaadha ilaaluudhaan ittiin bohaaruudhaan akkasuma immoo hundi keessanuu namoonni haaraya taatan subscribe gochuun namoonni ammoo viidiyoo kanaaf haaraya hin taane yookiin razaan orootiif haaraya hin taane yuutuuba kiyya like odoon godhin viidiyoo koomentii odoon barreessin biran dabrina adaraa keessan isin jaalladha isin kabaja isiniin jedha. Akkuma isiniin jedhe bishaan torbaan tokko ol nurraa baddee jechuudha kan turte ifaan hin baddee namoonni hedduun maaliif nurraa kaasuu diddee maaliif deebisuu diddee meeshaa si ajajanne akkaawuntii maanuu erguu diddee waan adda addaa jettan hundi keessanuu isin dhagahuu diddaa yookiin isin deebisuu diddaa osoo hin tahin ifaa waan xiqqoo na jalaa badee furee fi sagaleen jechuun guutumaan guutuutti chaarjarii xiqqeessee katamatti kan irra kaayadhamu yeroo takka seenee jira ka jedhu jechuudha kan mul'adhuudha. Asitti akkuma isin argitan chaalenjiin kiyya eegalee jira. Rooba dirsa ajaa'ibaa keessatti hiqaa bisumaan bishaanuma roobaa saniin dhiqaa jira. Maaliif jennaan bishaan na jalaa badee isiniin jedhee ture. Ittillee yaadeetii miti dhugaa rabbii dubbachuuf roobni roobee jennaaniin maatiin meeshaa rooba keessa gurguranii jennaaniin chaalenjiin kun naa dhufee jedhe. Mee nama meeqa keessan ittiin bohaaraa nama meeqa keessantu viidiyoo normaala jechuudha dhibbarraa dhibbatti jaalatu. Mee dhugaa isin nama akkam tahuu keessan viidiyoo kanarratti ilaala. Namoonni hedduun jechuun viidiyoo maaksalaarra waraabanii fi akkasuma immoo jireenya fagaatee jedhe malee kan hin jaalanne jiraachuu ni maltanii. Garuu ammoo mee viidiyoo normaalaa kana jechuun jireenya Itoophiyaa hedduu bareedduu fi miidhagduu jiituu lalistu an hedduu natti tola jechuun jireenyi biyya keenya dhugaa dubbachuuf kanama biraan ni ilaallatu dhimma kiyyaa miti jechuudha. Isiniif galee namattis fakkaachuun dhimma kiyyaa miti jireenya kiyyallee miti fedhii kiyyallee miti asumaan rooba babbareedaa kana daawwata namoonni hedduun jechuudha. Yoo fakkeenyaa fi roobni roobuu namatti tolaa bishaan meeshaa jala guuranii odeessanii meeshaa sanii dhiquun garuu ni qorraa qorru sun tarii nama miidhullee mala. Ana immoo dirqama ta'a maamila kiyya yookiin maatii kiyya razaan oroo kana jaalatanii na kabajanii akka bakka guddaa hanga'u hawwanii chaalenjii kana hojjedha qorradhuus na dhukkubus jedhee osoo na dhoorgan dhugaa rabbii jalas keettanii jechuudha. Hidhaan yoo jiidhee jedhe bishaan san keessaa galmeeyxanii daddaftanii zafazzaftanii ammas itti guuruu dandeettanii ana mootuu ittuma fufee jechuudha. Hidhaa rigee dhiqee akkuma nama bishaaniin dhiqaa jiruutitti roobaan dhiqe garuu wanni isin hubachuu qabdan guutuun qaama kiyyaa bishaan cuunfamu kana tahee jechuudha. Hedduu namatti tola chaalenjii ajaa'iba asumaan mee saafaan guutee baaldiin guutee bishaan ashandaa hin qabnu beekamee namoonni ashandaa beeytan jirtanii jala koomentii barreessaa hundi keessanuu namni ashandaa beeytan qofti jechuudha. Ashandaa hin qabnu bishaanuma samiirraa roobutu subhaana wa ta'ala baaldis guutee saafas guutee hiqaallee dhiqee isiniin jechuu barbaade. Kanaaf maamiltootaa fi kabajamtoota kiyya mee akkamii jiree fi jireenyi akkasuma immoo dhugaa jiruun biyyaa kamiifiyyuu jechuudha ni jajjabaatii ni ulfaatii garuu immoo sammuu abbaati jechuudha. Jireenyi jechuun sammuudha tokkoffaa irratti
akka namni tahuu fi haala namni godhatu akki namni itti jiraatu abadan namaaf hin ta'u. Sababbiin isaa ilmi namaa hunduu fedhiin isaa akkasuma mootuyyuu ilaalchi isaatii fi hawwiin isaa garagara waan taheef jechuudha. Annan tokkoonuyyuu waliin madaalu. Sababbiin isaa hawwiin kiyya fedhiin kiyya ilaalchi kiyya kiyyuma qofa waan taheef sinii galee hawaasni hange yookiin ammoo abbaa fedhe haa ta'u fedhii kan kee gammachuu kan kee si qoodamanii siif gammadanii gadda keellee siif gaddanii garuu kan laallatee jiraatuu fi akkasuma immoo kan gammadee keessa gangalatee jiraatu si qofa waan taheef kanaaf ilaalcha nam tokko osoo laaliin akka nam tokko ta'a odoon tahin hordoftoonni hedduu jechuudha. Duraan an biyyuma galuu na jibbisiisa biyyi qaala'ee waddadee yogguu jedhanii amma garuu erga chaanaala Razaan Ooroo laaluu jalqabee mucakkii kana biyya gali na godha ka jedhu hedduutu jira. Dhugaa rabbii dubbachuuf biyyi fi biyyuma ofiif uftaatee yoo jiraate jechuudha. Namoonni hedduu yoo maallaqa hin qabaatin abadan hin galin jedhan hinduu tareeshi achitti maallaqni hin dhufu walitti hin qabamu. Mee akkuma taatan yaa jamaa an dhugaa rabbii isinitti hima ijoolleen akkam haa taatu warroonni jechuu maallaqa yoo hin qabaanne hin galin jettan dhugaa namni maallaqa malee hin jiraatu. Wallaahi dhugaa isinitti hima riskiin inda Allaahidha. Waan xiqqoo qabaatanii keessattuu mana qabaatan taananii mana hin tolfadhaa finishingii guutaa jettanii hin yaadina. Sababbiin isaa jechuun suuta malee wanni takkaan ta'u hin jiru. Addunyaan kun takkaan hin guutu. Meeshaan amma isin argitan kun kan dhiqaa jiru suutaan dura xurii keessa roobni baasee jiisee chaalenjii viidiyoo kana yaadadhee booda sanii immoo bishaaniin dhiqee deebi'ee saamunaan dhiqee suutaan jechuudha. Haala kanaan malee jireenyi takkitti hin ta'u hin jiru. Kanaafi ani na raaja warroonni jechuudha yoo maallaqan qabaatanii biyyi jiruu miti jireenyaa miti jedhan jireenyi addunyaa bakka kamittuu maallaqa hin qabaatin hin jiraatan. Ishii maallaqa yoo hin qabaanne manuma arabaatis sarraatan nyaataatanii dhumtani qayyibii fi na'amii fi ruuhii jiibii sawwii fi kida wakidaa irratti dhumtani hordoftoota fi kabajamtoota kiyya dhiifamana of qolcha'anii laalaa fi ibidda isin keessa jirtan ufii keessa jiraadhe kabiyyas tahee kabiyyaan baa hundaayyuu tajarriba yookiin jarrabee jira dhandhamee jira jechuudha. Hadhaa gama lamaanii dhandhamee jira. Hadhaa gama lamaanii keessa kamtu caala jettanii waan na gaafattaniif madaan keessan madaa kiyya waan taheef miira aariitiin jechuudha. Wallahi dhugaa isinitti hima dubbataa jira ijoollee hedduutuyyuu waan akkasii waan garaana nyaatu haasa'anii dubbatanii kanaaf uf tasgabbeessuu ofitti amanuu jalqaba uf yaada. Nama ufiif tahetu namaaf taha nama ufiif yaadetuyyuu namaafis yaadee nama gaha. Tokkoffaa irratti gaafa ofii yaaddan akka jireenyaa fi biyya galtanii jiruu jiraattan akkasuma mootuyyuu waan hawaasni argu jireenya kam argitanii biyya yoom jiraattanii biyyi maal akka taate yoom dhamdhamtanii hadhaafinaa isin. Kanaafi obsuun waan namni jedhe hundallee dhagahina anaa kanallee jechuu dhageettanii anaa kanallee waan hundanan dhagahina hundallee na dhagahuu hin didina walqixa 50% fudhadha. Kana jechuun kiyya nama hawaasa maatii keessan galaa hin galinaa jedhanis hundaa 50 irra kaaya ammoo filannoo fi ijjannoon fedhii keessa yookiin lubbuu keessan irratti haa ta'u isiniin jedha. Chaalenjichi kiyya akkuma itti fufee jira viidiyoo kana laalaa haasaa kana dhageeffataa mee dhugaa rabbii waan noormaala hagam jaalattan yookiin yaani hayaata qabii'ii siniif galaami hayaata qabii'ii jireenya qabii'ii mee hangam jaalattanii hangam isiniif tolaa ilaalcha viidiyoo kana viidiyoon kun kuma hedduu laallamuu baate taananii isinitti aara. Sababbiin isaa jechuudha maa namni kunni lamallee ilaali maa kunni takkallee ilaali sheer waliif godha hiriyaa qabdan hunda laalchisaati akka an gammadu na godha jechuun dadhabbii fi yeroo rooba kan dirsaa wallaahi viidiyoon kun jechuudha viidiyoo sa'aatii tokko ibiitiin daqiiqaa hagattii kanaatitti deebise malee hedduu guddaa dirsaan kun narra jalqabee narra caame. Kanaaf isinis hamilee naa tahuu namni subscribe hin goone subscribe godhuun namni ammoo viidiyoo kana laaltan tokkichi keessan harkaan osoo laayikiin godhuun hin bayina. Ammas waan isinitti himuu qabu laayikiin maallaqa naa kafala hin se'ina. Laayikiin viidiyoon kiyya akka nama hedduu isin laaltan hiriyoota keessanirra faffaca'uuf yuutuubarra naa faca'u hamilee naa ta'a. Subscribe ammoo subscribe hagana qaba Oromoon viidiyoo kiyya jaalatee viidiyoo kiyya naaf jaalatan jedhee akka gammadu jechuudha. Miira natti hora malee wanna takka inni subscribe fi laayikiin wanni naaf godhu takka hin jiru miira gammachuu qofa jechuudha. Siniif galee fakkeenyaaf isin viidiyoo kiyya ilaaltanii irraa fayyadamtanii irraa gammaddan sinii galee ani ammootu subscribe fi laayikiin keessan Oromoon kiyya na jaalataa subscribe hagana qaba hawaasa bira jaalatanii jechuu beekameen Oromoon na beekaa na fedhata jedhu gammadaa. Kanaaf viidiyoon har'aa ammootu
challenge hedduu ulfaataadha anaaf isiniif ammoo akkam akka ta'e hin beeku meeshaalee guutuu rooba keessa dhiqee viidiyoof jecha beeka wallaahi laabii oromoof guutuu viidiyoof jecha dhiqee malee meeshaa kana rooba keessatti xixiqqoo takkitti hin liqu isinii galee maatiillee natti hin dhiisan garuu viidiyoon kun waan nama goon hin qabu beekani rooba jira ala ba'uu hin danda'u meeshaa namas fe'uu hin danda'u mana jira na dabbaree jennaaniin bakka na xaffashee jennaaniin roobni dhufnaaniin rooba isinii waraabee gadhiisa jedhee asiin ammoo tuyyuu lolaan gara kushiinaa nu jalaa gargalee jennaaniin mana aaraa yookiin maxbaka irra jettaniin san maxbaka illee maxbaka noormaala mee viidiyoo kana irratti irra isin laala kuma meeqan akka laalamu subscribe meeqatti fidu kuma meeqan akka laalamu mee hiyyoota keessanumatti sheer godhaatii viidiyoon kun akka sirrii laalamu akkasitti roobni maxbaka keessa gargaluuf taananii afoo isin qotanii lolaan akka gabba'u godhanii bara hordoftoota fi kabajamtoota kiyya lolaan gara manaa haga seenu kana mana barandaan qabne lafaa haga seenu gahe kun narratti roobee narratti caamee isiniin jedha kanaaf jaalala isin naa qabdan ani jaalala isinii qabu kanaan ibse akkaataa akkan jechuun rooba bareedaa kana haa ilaalanii hayaata xabii'ii kana haa ilaalanii mee ittiin sammuu isaanii haa bohaaran maatii haa yaadatan biyya haa yaadatanii ka jedhu chaalenjii kana dhandhamee keessa dabarsee kunoo yeroo xafaf jedhe yookiin xiqqoo akka caamuu ta'e akkanaa jechuu barbaadeeti kanaaf chaalenjii kana hunda dhandhame isin ammoo hagam viidiyoo kana jaalattanii hagam mee laayikii fi akkasuma immoo koomantiin isaa hagam baay'ata ka jedhu asirra madaalee hagana jaalattan ilaaluu hedaa isiniin jedha kanaaf isinillee qormaata hin kufinaa anillee ammoo nama qormaata isin biraa fi rabbiin biratti illee kufu rabbiin nan taasisin inshaallah ta'ala warroonni ammoo meeshaalee na ajajattanii ajaja keessan samuuna kana guyyaa 3-4 bilbila irraa xiqqoo biizii isinitti ta'ee iimoofa isinirra kaasuu dide maabraati suna jalaa badee ture irratti argamaa irraa baha malee sirritti jechuudha online is adidami afur irratti argamuun feene har'a deebite yoo baduu baatte inshallah baddus waluma dubbifna WhatsApp sagalee takka takkaan isiniif deebisa warra WhatsApp guutuu deebisaa fi jira warra imo qofa bilbila wal argachuu hin dandeenye kanaafi hordoftoota fi kabajamtoota tiyya isin jaalladha isin kabaja subscribe share like